Mariin biyyaa kun eecha gahuuf deemaa jechuun barbaada. Mariin kun asumatti hafamoo babal'atee gadi bu'ee uummata keenya keessa gadi bu'ee mari'achiisaa kan jedhu gaafachuun barbaada. Maaliif gaa ka irratti walii galluu miti ka irratti waliin galle waan irratti waliin galle irrattu akka walii gallu barree abbootiin keenya bar jaarsummaa ta'anii dubbii ilaalanii gaqqabanii ol qabanii as qabanii achi qabanii gaafa xiqqoo waa isaan haabultu dubbiin jedhanii bariitu itti deebi'an mataa hidhanii tadda ka'u. Mariin biyyaa kun eecha gahuuf deemaa jechuun barbaada. Mariin kun asumatti hafamoo babal'atee gadi bu'ee uummata keenya keessa gadi bu'ee mari'achiisaa kan jedhu gaafachuun barbaada. Maaliif gaa biyya hojjennu kaa biyyi uummatuma mariin kun uummata bira gaafa ga'e kaa faayidaa kan qabaatu jedhee tajaajilanii karaa kiyyaan jechuudha. Inni biraa gaa Oromoon hunduu gaa Oromoodha. Oromoon kun Oromoon biyya guddoodha, uummata baay'eedha. Oromoon hundi kun loqonni illee gargar ta'u garuu Oromoo afaan Oromoo dubbanna. Maalumaaf walii galuu dinna amma egaa jaarraa meeqa akka ta'e gaan hin beeku sintu beeka. Amma walumaa galuu dijuun kun maalumaaf jechumarraa ka'ee isin ka eenyu baay'ee limdii qabdus keessattuu warri gurguddaan warra hangafoota keenya warri akka siyaasa keessatti turtan kuni maaluma taajabdanii jechuun barbaada. Kanaafuu akkamatti sirraa'ee ce'umsa kanaaf yookaan immoo walii wajjin jiraachuuf wajjin dhaabbachuuf maal godhuutu nurra jira kan jedhuun kaasuu barbaadani. Duratti akkuma achirraa kaasan obbo Leencoon gaafa kan bara 1992 kaastanii turtanii anis immoo akkuma nama tokkootitti gaafsin achii baatan sun gaafa akka har'aa kana baarmiidhaan keewwannee gaafsanii dabbasaan keenya illee goofaree qabaa tureeyyuu akkitti kaatanii baatanii illee na yaadadha. Tarii gaafsan oduu ba'uu baattanii carraan har'a jiru kun caalaa jira jedheetanii yaada. Baay'ee gaafsan ba'uu amma har'aayyuu baay'een qocamanii isin waan jettanii waan yaadanis durattis isinuu oduu ba'uu baannee tarii wanni fooyya'aan tokkoon argama jettanii turtanii. Ammas immoo jijjiirama amma dhufe kanarratti akkuma beektan egaa uummanni Oromoo, qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo warri namoonni baay'een irratti hirmaatee jira. Akkasumas immoo akkuma isin beektan haala gaariidhaan ce'umsi kun dhufe garuu oduma xinnoon tuni odoo gammachuun keenya xiqqoon tuni jijjiiramni sun gara biraatti jijjiirame uummanni keenya akkuma yeroo biraatti immoo addumaan immoo fagaachaa dhufe. Kana kaa warri ce'umsa kana keessa jiran kuun hin jiranii kuun gaa hin jiranii kuun maal ta'eeti ammas immoo akkamitti sirraa kan jedhu marii guddaa barbaachisa. Egaa uummanni waan baay'ee yaada hundumtuu gaa ifne uummata Oromoo guddaa kan dhisiti maatumti tokkoyyuu eenyu isaanii barbaanni isaanii yookaan fedhiin isaanii adda fedhii isaanii mooyyuu akkamitti namni tokko fedhii lama hoo qabaate tokkotti gadi hir'isu akka qabaatu ammas immoo uummanni keenyas mooyyuu fedhii adda kan qabnu kan immoo fedhii baay'ee badaarra kan badaa ta'etti gadi hoo xinnaate hir'isuu qabna. Hoo san ta'e garuu gaa uummanni keenya kun hoo wal ta'e gaa hoo wal ta'e wal dhaga'ee wajjin dhaabbate ka Itoophiyaa guddittii kan jennu kun kan itti sirriitti eenyu jennu Itoophiyaa jechuun gaa Itoophiyaa Oromoon Itoophiyaa irraa of fageechuun akka kiyyatti natti hin tolu. Maaliif kana Itoophiyaa dhufte kana keessatti Itoophiyaan gahee guddaa qaba ammas fuuldurattis gahee guddaa qaba. Kanaafuu isa tokko paartii tokko Oromoo Itoophiyaa fi Oromoon isa qaama tokko waan ta'eef tanaan duras gahee guddaa qabu ammas immoo fuuldurattis immoo gahee guddaa qaba uummanni Oromoo jechuun barbaada. Kana waan ta'eef
Oromoon tokko ta'ee tokko waan akkuma waan afaan tokko dubbannu kanatti yaada keenyas gara tokko finnaan sarara keenyas gara tokkotti finnaan Itoophiyaa guddittii kana keessatti waan guddaa waan taphachuu qabnuuf kana mufii gargaraa anigaa waan natti dhagameen dubbadha akkaan sirriitti kolfu sirriitti dubbachuun beeku waan natti dhagameen dubbachuu barbaada kana waan ta'eef maaltu jijjiirama kana amma barbaachisaa ta'e sanitti akka ceesanitti maaltu sustainability isaa san jechuu barbaannu gaa warri ce'umsa kaleessa jiru sun har'a eessa jiranii warri kun eessa jiru warri kun eessa jiru walqaanaa'uun barbaachisus warri wali sodaachisuun barbaadus maaliif dhugaa hoo dubbatan bakka galmaa waan geenyuuf kana waan ta'eef waan balleechine san waan kaleessa balleechine san waan ammoo kaleessa karaara dabne san akkamitti tolchine akkamitti isa sirreessine wajjiniin Oromoos guddisne Itoophiyaa keessatti immoo tapha guddaa taphanna kan jedhu kaasuu barbaadna jechuudha. Kana waan ta'eef Oromoon Arsii maal mufate Oromoon Wallagga maal mufate Oromoon Baale Oromoon Harara Oromoon kun maal mufate maal rakkina jiru maali uummata bira rakkina maaltu jira mootummaa bira rakkina maaltu jira rakkina san immoo akkamitti hiikna kan jedhu hoo dubbachuu baan hoo wal sirriitti hubaan ammas immoo maali kan maaliin dhibee ofin himanne maaliin argatu qorichaan argatu jedha miti ammas immoo dhibee keenya san himannee dhibee keenya san baafannee akkuma duratti jedhisan daraartuu wanna kudhaan barbaad giddeeta wanna tokkichi bichaa argameef bakka sagla san dhiiftee kara tokkichi san dhufuu qabdi jechuudha. Kurnan san dhufuu jechuu baannaan kophaa ta'uu isheeti jechuudha. Kana waan ta'eef walitti dubantuu barbaadna walitti dhufeenyi kun waan guddaa barbaachisa. Maaliif Oromoon sirni gadaa kanuma kan sirnuma amma caalu kanaayyuu anaaf sirni gadaa jechuun ማል ጀቹን በርባዳ ከማንኛውም ህግ የበለጠ ስርዓት ነው ስለዚህ ወንዶ ከነ ሴረከን ኡማን አገም ከበጃ ሞቱማን አገም ከበጃ አኑ እሲኑ ኑምቱ አገም ከበኛ ስለ ከነ ጃርሳ ኦሮሞን ጃርስ መደበሞ ዋኑ ማገዳሳኒ ከበጆ ደበሞ ማል ወነ ከነ ሁንዳ ቀበኛ ከነ ኦዶ ቀቡ ማልፍ ከነ ሁንዳ ሰዳፈጋኔ ማልፍ ከነ ሁንዳ ሲ ጃማታኔ ዳጋውስ ደደምኔ kana waan ta'eef kana ni jedhe bicha uruun ta'in kan walitti haafin walitti dhufne walitti hojjechuun rakkinni kun hin hiikama gaafa rakkinni Oromoo hiikkate rakkinni Itoophiyaa kun hin hiikkate jedhani karaa kiyyatti jechuudha kana waan ta'eef kun gama dhaabbate kun walitti iyyee kun asitti maal jedhe kun waan hiikuma natti fakkaaneef dura keenya Oromoon akkuma afaan tokko haasa'u amma ta'e dhibballee dhufubaatti 50 hoo dhufe rakkin baay'ee fiikata jedhee yaadaan walumaa galatti mariin kun calqabamee immoo gadi bu'uu barbaachisaa gadi bu'ee uummanni maal jedha kan jedhu dhaga'uu nu barbaachisaa. Kana waan ta'eef mariin amarratti dhaabbatu har'as borus mariin kun hin barbaachisaa marii kana immoo mariin akkuma isin duratti jettan immoo kan kaleechaasan waan gaarii kaleechaasan fooyyechinee waan immoo gaariin ta'isan immoo akka gaarii ta'uu goone isa duraa isa የመጀመሪያውን በደል በፊቱም በደል ትተን ወደ ፍቅር ወደ ሰላም ከመጣን የተሻለ ነገር እናገኛለን ምክንያቱም ዲፈማ ናጎዳ አማሳፋን ወልት መኮኮ ይፈማ የመጀመሪያውን የበፊቱን ቂም በቀል ይዘን የትም አንደርስም የትም አላደረሰንም መማር ካለብን እስካሁን ተምረንበታል ስለዚህ መጥፎውን እያሻሻልን ጥሩን ደግሞ በጣም ጥሩ እያደረግን እንደዛ ከሄድ ባከባይ ገኛ የዚህ መድረክ ውይይት ሆኜ በመቅረቤ ባይን ተገመደ ጅራ ባይ ገለቶማ ጀቹን በርባዳ አኮ ድረት ጀደ ባይ በቹ ፍሲ ባይን ስራዳ ገለቶማ ስራተርገሙ ከያብገመይራ ገለቶማ Araarri hin barbaachisu kana kawal dhabe lamaaniyyuu namni lama wal dhabu lamaanuu akka araarri barbaachisu walii galu akkaataa itti walii galan santu adda ta'a malee. Araarri kun akka biyyoolessaa ani akka laalutti obboleessi kiyya duratti dhiifama yuunivarsiitii kamirraa inni dubbachaa ture. jalqaba ani lammii biyya biraa obsaa jedhe ergan baradheewni jedhe
Itoophiyaawii jedhamu kana ta'uu kiyya baree jedhu hundi keenya kana keessa dabarre. Ani fakkeenyaaf amata dheeraa Itoophiyaawiidhaan osoo jedhu miti naan jedhanii osoo ofirraa na qaban haga waggaa dhiyoo kanaatti ga'e jechuudha. Gaafa qarqaarsa barbaadamu qofa Itoophiyaawii ta'uu kiyya na amanamaa taas ga'e jechuudha. Wanti isin yaadachiisuu barbaadu Ayyuu Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa yeroo tokko miidiyaa irratti Malla Zeenaawii wajjin hayyoonni mari'achaa ture. Jecha inni jedhe tokko duratti Dr. Kabajaa Obbo Leencoon kaasanii turan. Jecha saniif jecha Dr. Gammachuu kana yaadachuun dirqama ta'a. Horii dalgaa tokkotu jedhan Dr. Gammachuun bosona Amaazoon seene. Bosona Amaazoon seeneet yeroo jabbiiti kaachi galchan yeroo waatiidhaan jiran guguddatanii gaafni isaanii kun guguddatee garbu malee guguddatee amma baasuun dirqama ta'e jedhe. Yeroo kana immoo bosonnichi chim jedhee guddatee karaa itti dabran hin jiru. Kibur Xaqlay Ministir jedheen Doktor የከብቶቹ ቀንድ ነው መቆረጥ ያለበት ወይስ የአማዞን ደን ነው መጨፍጨፍ ያለበት? ውበዳ ማሊ ፈከጀደን ዋን ዱቢን ገረሲ እንደምቱ ጀለታ ነማበር ጀልቀቡ ጀለታ ከኡመት ረቢ ሰጀልሰ ጀሎ አፋን ከሜቲዮ ጀረኒን አከነት አገርሲሱ ሶለንደው አከነት አገርሲሳ ከነሁን ዳውፍ ከሳ ዋን ቀብኑፊ كإرت ولي قلو متي كإرت ولي قل وان إرت ولي قل إرتو أك ولي قلو بري ما أبوتين كينيا بر جارسو ما تاني دبي لالني كبني أول كبني أس كبني أش كبني قافتي قوة إنسان هابول تلبين جراني بريتو تريبيان متى أني تدكوا كوني هين توري مالي وقال إيرا وان متدوري برباتي ساتوري أمس جتشوتا أيونكم كاس الرتي سربياتشي تقرصو أسيمو ورابسا بنيسا وان سال أنيس كيسا وان دبريف وان كيسا ستوريس وان كيسا جروفيس وان ميديا الرتي جرو تكون في يادا تيسا زنابونا دقايا جيران سيا سينا نتكا كبرني أكا كيات إنما يو دلون نعم رايان كوبي با تراك أبيسا أنا كم بردت سينا تاريخ جدا موندا هولول أفتاريخ وانتنا نبردت غرو أبانك يمنت والنتي مسلمان وني جلوف وانتا أتشي برسيسان نتي مسلمان دا فالتي لالان غافن بالشالي درجة قمّا بركوتي وني جلو أكاتا فالان فلان ديسون رغمتيتي نركد بلاي زلك واللسان أفان أبشاتين سربي بلاي نفارسين نجور قافة ما يديو كانت فكينيا سربا بلاي جلون هرية مكية أبا إساتي في سربي أبا نسا بلاي مجيج إننا يبلاي نزلني يزاك أبرارا ما إني أباو في فارسي رب سنتاجر سيسو أمني أودينسين أجيفت هندينو بلاي زلك اتفاقاتها تري نا ميديا نبشة هندي سير بكنا أكم يوتك آته ميديا توكو غوية تقول أنين سير بسيسا تري روسانيتي غافا بلاي زلك هندي نسا مالي أدامبرن ميديا نبامي سير بكون غوتو من غوتوتي بلاي والمانجلو نبامي بكا إن لور كمي أكما ميديا فانو رومورا سيربا توكونو جدي مجا توكوف داما هسا كالي ميتو كيلا سيربا شمالاتي دايركتر شمالاتو بايتي بكا كان سري ساجدت سيربا فردا ديچيسا شمالا فدا شمالا فارسا جاءن نديبس يكون ماليفو ورا وبنو كناك أبو ورا بروفيشني ساتي رمضان ميتي أشير كتورة يروساني تيجولا أنا كوني واحد ومجرى حواسا كينجا جدوتي كلا وني الآن كبرني أرتيستين كراو فيتين غازتيسان كراو فيتين منقدون أرارا كانوا يتفارسين أورومو
Oromiyaa irraa jalqabu akka qabnu gadi buunee ofuma ollaa irraa mataa keenya irraa jalqabnee ollatti dabraa deemuu qabna. Ka jarri akkas nu godhanii haga ammaa mata duree isaa qofa tuttuqee irra dabru kana baala magbaabaat sanis hubachaa irra dabarreet araarri kun maaliif barbaachisee jalqaba maaliif akkam goonaa akkam taanaa namni akkam goonu jedhu akka ta'uu hin dhabu. Kanarratti walii galuun dirqama natti fakkaata. Ammas namni bara daargee gurri duudee hardhallee hooma daargee haasa'u san ta'uu hin qabnu. Ka dabreerraa barumsa fudhachaa baruuf akkana taanaa akkana goonaa irratti mari'achuu qabnan jedha. Maaliifuu yoo waldhabbii hayyoonni illee bara hayyuu dureedhaan dhiifama Dr. Kabajaa Obbo Leencoon bara 1978 bara hayyuu dureedhaan jaarraa abbaa gadaa fa'aa hojii waldhaban akkasumatti osoo waa tokko irra hin ga'iin kun waggaa 44 namni tokko dhalatee guddatee dabre bira ce'ee jechuudha. Mataa hidhama amma isaan seenaaniit kakaleessaa sun akkana dogoggorree jedhanii nu fuuldura ta'anii kana yoo nuun jedhan nuti maal barachuu qabna isaan irraa. Namni adda lafa buleen waa hubata. Fakkiidhaafan tuqe waldhabbii yeroo sana amma osoo ta'e garuu kun hin ta'u hoggasuu osoo ooleen buliin fala argate jechuudha. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada.